ربنا قال نبوشتين قال نوش يا الله يا رب ملكي ربك يا رب بيجي نقال نقولي تعالى ما كينيس عندك كينيا ونقال نقولي يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نقايا ملتني يا أبا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقا أبا آدم. غندنس نقا بولي بينس نقا بولي. نقا بولي يا أبا أحمد. إيه دعا كيتي نقا بولو فينان غندنس نقا نابولو وجل أورموني. maal ijoolleen siniif hin geenyeef maa bobbaatan yaa Abba Ahmad. Ijoollee siniif hin geenyee naan jette gahanii jiran garuu mana tamaarii moo asmaarii jettaniin san deemanii. Ahaa tolee ragaa yaa Abba Ahmad haa tamaaranii tamaarsisi. Maal tamaarti akkanumaanii aadaa amaaraa tamaartee dhufti. Nuti nama tamaaree waa godhe hin agarre nama qotee tissee horsiise agarre malee. Lakkii yaa Abba Ahmad akkanaami ijoolleen haa barattu namni barate seenaa awwaalamee hafi kan akaakoof abaaboo keenyaa kan diinni awwaale ol baasanii hin gowwomine. Ahaa dhugaa keeti yaa Abba Adam sabsabaa deengaddaa tokko irratti ilmi boruu mukaa tokko waa'ee jagna hasanammee haasahaa ture. Ahaa mucaan kun daa'ima sila waan kana eessaa baree jedhaan ture amma naaf galte naan tamaarsisa naan barsiisa. Hayyee Abba Ahmad nagaatti oola. Hayyee nagaatti oole yaa Abba Adam. Haadha hama nagaa oolte. Nagaa Abba Ahmed akkamii. Mishaadha ijoolleen hin galle. Hin dhufan sa'aatiitiin ga'ini malee. Yaa haadha Ahmad har'a waa yaadaan oole. Maali nagaamii yaa Abba Ahmed. Nagaa ijoollee teenya tana barumsa irratti jajjabeessuu qabna. Anuu siif himeen tureemii aditti malee. Haadha Ahmad amma nyaata qopheessi ijoolleen dhufuu geesseerti. Tole Abba Ahmed. Abba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل ما هي رفتني؟ أبا رفنه. برمسي أكمل. Nyaata ijoolleen hundaa kana booda haasoftanni. Tole ayyo. Amma waxaatoomte ilma kiyya. Rifeensi kunis sitti dheerate sirraa hin haada. Lakkii abbaa kiyya rifeensa hin haaddadhu. Hin fila of tahee bula. Maal jechuudha? Of taheen bula jechuun mucaan kun sila dubbima akkam fuudhee dhufe. Yaa ilma kiyya kun akkas jedha. Kunoo akkas jedhanii dur akaakuun koo yeroo makmaaku ilma gowwaa dabbasaanin beekaa. Ganda naman feene taaziyaanin beekaa jedhee dhageessee ilma kiyya baradhu. Abbaa nagaatti oola bobba'e. Hayyee ilma kiyya nagaatti ooli. Tole abbaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أبا آدم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا أكمي أتي الوفية أتي كان أبا أحمدي. إيه مالي نمبيكني؟ يا المكية غافن سي أرغتي كارا أما كنو وطادي تاتي ربساو فلاتي أبي فانا كم؟ نجا يا أبا آدم. Maali Adam hin jiru ati kan bobbaatu? Adam hin jiru jette. Eeyyee. Ijoolleen amma dabbasaa filuu malee maalti beektan bobbahuu nuti dur dabbasaa kaayyoo fi filanna. Mee naaf himi yaa abbaa Adam dabbasaa maaliif filamaayi? Amma yeroo hin qabu gallaba yeroo makmaaksa sin barsiisuun makmaaksaa fi hibboo sin barsiisu sinitti himaa. Sin barsiisa dhageessee maki. Dhaga'ee tole abbaa Adam nagaatti. Hayyee ilma kiyya nagaatti abbee faadhaan nagaatti haa jedhiin. Tole.